Naguma akkam? Fayyaa keessanii? Nagaadha galata waaqaa. Nagaa galata waaqayyoo. Geetee Tamasgeen. Geeta Tamasgeen Daaqa. Barsiisaa Dajaneedha. Yeroo darbe kan wiilcharii sii kennee ture. Eeyyee. Naguma miti akkam? Nagaadha gooftaaf galatti dhibeen tokko iyyuu hin jiru galanni isaaf haa ta'u. Yoos akkam jajjabaattaa wiilcharii itti barte? Wiilcharii facaafa jira lafa biyya keenyatti kokkoodha malee ijoolleenis naa dhiibu. Ittiin deemaa waan jira gooftaan koo isin eebbisuu mul'ata addaatiin fadhaan balee abbaan koo kanarra jala. Amiin. Viidiyoo kanaan dura yeroo wiilcharii siif kenninu sana namoonni sooshaal miidiyaa irratti argan keessaa namni tokko maqaa isaa ibsuu kan hin barbaanne ji'uma tokkoof illee soorrataaf haa ta'uuf waan rakkattee ittiin dhimma haa baatu jedhee qarshii 3,000 erganii turanii. Isa immoo akkaawuntii kee irratti siif galcheeti nan jira. Eebbisiin kan sirraa eegamu eebbisuu qofaadha. Haa ta'u gooftaan koo isa eebbisuu mul'ata addaa sagalee abbaan koo naaf isaanii haa erguu eebbifamaa sinaa eebbisuu fi saggaasni ulfaadhaa immoo. Tolee nagaa ta'e fayyaa ta'e waaqayyo faana haa ta'u. Eshi ameen akkanuma isinii mul'ata salaatu abbaan koo kanarra caalaa warra dhibamee jiru akkasii yaadattanii barbaadanii isin haa godhu abbaan koo. Tolee geetee galatoomii fayyaa ta'e. Ameen jedhee. Yes.